Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Magaalaa Sulultaatti waraanni Bilxiginnaa dargaggoota ajjeesaa jira jedhame. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee ukkaamsee atattamaan gadhiisuu qabaa jedhame. Shawaa Kaabaa warra Jaarsootti waraanni Bilxiginnaa hidhaa fi ajjeechaa hammeessuun dhaga'ame. Shawaa Bahaa Boosatitti saamtota maqaa waraana bilisummaa Oromootiin socho'an haleeluun ibsame. Waraanni Bilxiginnaa hidhaa jumlaa hammeessuun dhaga'ame. Bulchiinsa magaalaa Ambootti balaa tiraafikaan lubbuun namoota 10 darbe. Waraanni Bilxiginnaa gocha sirnichaa jibbuun gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa jiru. Magaalaa Finfinneetti siidaan Dooktara kabajaa Aartist Alii Birraa eebbifame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin an Amaanu'el Laggaati. Magaalaa Sulultaatti waraanni Bilxiginnaa dargaggoota ajjeesaa jira jedhame. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sulultaatti waraanni Bilxiginnaa namoota mana hidhaatii baasuun dhoksaan ajjeesee gataa jiraachuun dhaga'ame. Keessumattuu yeroo ammaa kana qeerroo magaalattii adamsuun hidhaa fi ajjeesaa jiru jedhameera. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa jechuunis gaafa waxabajjii 25 bara 2023 magaalaa Sulultaa iddoo andaa ganda Leelloo Cabaqaa jedhamuu fi addabaabayii Muloo irratti dargaggoota 2 ajjeesuun gatuu isaanii odeessni qaqqabe addeesseera. Dargaggoonni kunneen kan ajjeefaman mana hidhaatii baafamanii akka ta'e kan himan maddeen haala nageenyaa ulfaataa naannicha jiruuf maqaa isaanii akka adda hin baafatinis ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee ukkaamsee atattamaan gadhiisuu qabaa jedhame. Mootummaa Itoophiyaatiin hoogganoota adda bilisummaa Oromoo 7 waggoota darbeen 3 fi isaa ol sababa tokko malee seeraan ala ukkaamsee haga har'aatti mana hidhaa keessa jiran karaa adda addaa akka furamuuf gara maatii isaanii nagaan deebi'anii yaaliin gochaa turre waan hin milkaa'iniif ibsa kana baasuuf dirqamnee jirra. Waldaan ogeessota seeraa idil-addunyaa Oromoo kaayyoo fi dhimmoonni waldaan ogeessota seeraa idil-addunyaa Oromoo itti hundeeffame keessaa ijoon lammiileen biyya Itoophiyaatti argaman hundi mirgoonni namoomaa fi heeraa akka hin cabne mootummaa fi qaamolee birootiif eegumsa mirga namoomaa irratti ijaarsa dandeettii fi yeroo mirgoonni namoomaa caban gidduu galuun dhiibbaa biyyoolessaa fi idil-addunyaa taasisuudha. Kanaafuu ibsa kana yeroo baafnu uummanni addunyaa kaayyoo fi galma hundeeffama keenyaa haalaan hubatu jennee amanna. Mootummaan Itoophiyaa akka lakkoofsa faranjiitti waxabajjii 30 bara 2020 yakka shororkeessummaan shakkuun hoogganoota adda bilisummaa Oromoo karaa nagaa fi heera mootummaa kabajuun siyaasa biyyattii keessatti hirmaachuuf Asmaraa irraa gara biyyaa galan keessaa namoota 7 to'annaa jala oolchuun isaas ni yaadatama. Isaanis Obbo Abdii Raggaasaa, Obbo Mikaa'el Booranaa, Obbo Konnesaa Ayyaanaa, Dooktar Gadaa Oljirraa, Obbo Daawit Abdataa, Obbo Lammii Beenyaa fi Obbo Gadaa Gabbisaatiin. Akka heerri ajajuun ta'uu baatus bu'aa bahii hedduu booda Koomishiniin Poolisii Oromiyaa gara mana murtiitti dhiyeessus himannaan abbaan alangaa dhiyeesse gahaa waan hin taaneef onkololeessa 30 bara 2021 bilisaan gaggeessee jira. Haa ta'u malee sababoonni murtiis ta'ee shakkamtoonni hin beekneen Koomishiniin Poolisii Oromiyaan ukkaanfamanii mirgi namummaa isaanii sarbamee hanga ammaatti buufata poolisii naannoo Oromiyaa iddoo adda addaa 12 keessa turanii dhiyeenya kana ammoo buufata poolisii 13ffaa gara magaalaa Duukam geeffamanii jiru. Hidhamtoonni 7 kunneen mana murtii naannoo mirga bilisaan gadhiifamuu isaanii mirkaneessuuf illee Koomishiniin Poolisii naannoo Oromiyaa fudhachuu diduun badii tokko malee buufata poolisii tokko gara biraa naannessuun manni murtii Koomishinii Poolisii naannoo Oromiyaa namoota manni murtii bilisarraan akka gadhiifaman murteesse maaliif akka gadhiisuu hin barbaanne qaamaan dhiyaatanii akka ibsarra deebi'an ajajus Koomishiniin Poolisii naannoo Oromiyaa hayyamaa waan ta'uu dideef haga har'aatti namoonni yakka irraa bilisa ta'an murtoo mana murtii waan hojiirra hin oolleef lammiileen qulqulluun ukkaanfamanii jiru. Hidhaa namoota qulqulluu 7 kanaa kan adda godhu karaa tokko maatii fi firri akka hin gaafannee fi nyaata hin geessineef Koomishiniin Poolisii naannoo Oromiyaa iddoo adda addaatti daddabarsuu gama biraan immoo akka qaama to'annoo poolisii jala jiruutti dhiyeessii nyaataa fi wal'aansa fayyaa mootummaa irraa argachaa hin jiran. Akkasumas sababa hanqina uffannaa fi nyaata irraan dhukkuboota adda addaatiif saaxilamuu fi kan naafa ta'es ni jira. Dabalataanis qaama isaan gargaaree yaalchisu yeroo argamu baasii tiraanspoortiif durgoo oolmaa poolisiidhaan gaafatamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa waliigaltee fi pirootokoolota mirga namummaa addunyaa jaalatee mallatteessee fi qaama heera biyyattii taasisee
labsii itti baase heera keessa galche cabsuun namoota manni murtii bilisa jedhee sababa malee haga har'aatti waggoota 3 oliif mana hidhaa keessatti argamu. Waldaa ogeessota seeraa addunyaa Oromoo yeroo ibsa kana baasu qaamoleen biroo jaarsolii biyyaa, Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa fi dhaabbilee mirga namummaa miti mootummaa yeroo adda addaa barreeffamaa fi qaamaan dhiyaachuun Koomishiniin Poolisii Oromiyaa fi Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa hooggantoonni kun akka gadhiifaman gaafachuun ni beekama. Haa ta'u malee kadhaan kun homaa hin argamsiifne. Kanaafuu tarii sadarkaa olaanaatti dhaabbileenii fi mootummaaleen addunyaa beekanii dhiibbaa dippiloomaasii yoo taasisan hoogganoota kana ganni dhiisuun ni danda'ama jennee waan amanneef ibsa kana baasuu dirqamne. Kanaafuu dhaabbileenii fi mootummaaleen addunyaa akkasumas biyyaalessaa ibsi kun xalayaan ta'e karaa biraan biraa ga'e eegumsi mirga ilma namaa dirqama ta'uu hubatee haga danda'ametti mootummaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuun hoogganoota kun mana hidhaa Koomishinii Poolisii Oromiyaa keessaa gad akka dhiifaman mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka taasiftan kabajaan isin gaafanna. Waldaa ogeessota seeraa idil addunyaa Oromoo. Shawaa kaabaa warra jaarsootti waraanni bilxiginnaa ajjeechaa fi hidhaa hammeessuun dhaga'ame. Waraanni mootummaa bilxiginnaa kutaalee hedduu keessatti manneen uummataa gubuu, saamuu akkasumas namoota nagaa hidhuu fi ajjeesuu akkaan jabeessee itti fufee jiraachuu yeroo adda addaatti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan yeroo ammaa kanatti godina Shawaa kaabaa aanaa warra jaarsootti waraanni bilxiginnaa kunneen dararaa hawaasa nagaa irratti hammeessuun dhaga'ameera. Nama obbo Gaffaalee Xaafaa kan jedhamu abbaa maatii kan ta'e mana isaatii gadi baasuu rasaasa itti roobsuun ajjeesuu isaaniis maddeen himan. Kana malees waraanni bilxiginnaa aanichaa keessatti manneen uummataa gubuun barbadeessuu odeessi arganne ifoomseera. Namoota mannii fi qabeenyi isaanii jalaa gubate keessaa kan maqaa arganne Xaafaa Qananii, Baqqalaa Xaafaa, Teebbii Baqqalaa, Waaqumaa Dhaabaa, Caalaa Dhaabaa, Dhaabaa Bissuu, Tollii Qaanfuree, Margaa Obsaa, Shaashoo Obsaa fi Shibbiruu kanneen jedhamanidha. Dabalataan ammoo waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun yeroo ammaa kanatti namoota nagaa jumlaan mana hidhaatti guuraa jiraachuunis barameera. Shawaa Bahaa Boosetitti saamtota maqaa waraana bilisummaa Oromootiin socho'an haleeluun ibsame. Yeroo adda addaatti humnoonni mootummaa fi dhuunfaan ijaaramanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf bosonatti galuun nama doorsisaa fi saamaa turan jiraachuun ni beekama. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo fi akeekaan qabsoof manaa ba'e lubbuusaa wareeguun dhiiga isaa dhangalaasee lafee isaa caccabsee Oromoof Oromiyaaf qabsaa'aa jiru warreen maqa balleessii akkasii irratti bobbaate adamsuun tarkaanfii irratti fudhachaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa beeksise. Haaluma kanaan godina Shawaa Bahaa aanaa Boosetitti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa humnoota kanarratti tarkaanfii fudhachuu himeera. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo humnoota kanarratti fudhatee humnoonni bilxiginnaa fashaleessuuf yaalaa akka turanis ibsameera. Humnoonni kunneen naannoo sana keessa socho'uun maqa balleessii raawwachaa kan turan yoo ta'u mootummaa bilxiginnaan ijaaramuun akka hin oolles himama. Mootummaan bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo injifachuu waan dadhabeef kallattii adda addaan shira garaa garaa akka shiraa jiru ni beekama. Waraanni bilxiginnaa hidhaa jumlaa hammeessuun dhaga'ame. Maqaa adda addaa itti maxxansuun ilmaan Oromoo badii tokko malee hidhaa gidirsaa fi ajjeesaa kan jiru waraanni mootummaa bilxiginnaa ammas gocha isaa kana akkaan jabeessee itti fufee jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Haaluma kanaan godina Shawaa Lixaa aanaa Hamboo ganda Dikii fi Xulee keessatti waraanni bilxiginnaa namoota nagaa jumlaa hidhaa jiraachuu maddeen keenya himan. Akka kanaan ganda Xuuleetii kanneen hidhaman Caalaa Fayyeeraa, Taaddalaa Dajanee, Fayyeeraa Dirribsaa, Tarreessaa Fayyeeraa, Galaanaa Atoomsaa, Dabalaa Rattaa, Abbuu Shunaa, Abdii Guddataa fi Geetaachoo Dhaabaa kanneen jedhamanidha. Kana malees nama Jifaaraa Boronjii jedhamuu fi jiraataa ganda kanaa ta'e ilma keetu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun gaafa waxabajjii 23 bara 2023 ajjeesuun isaanii dhaga'ameera. Aanaadhuma Amboo ganda Ganjii Gooroo Horee bakka addaa Shaambaatii jedhamutti gaafa waxabajjii 19 bara 2023 maatii tokko keessaa nama 4 ajjeesuun isaanis barameera. Oduudhuma wal fakkaatuun kaaba Oromiyaa Wallootti waraanni bilxiginnaa hidhaa jumlaa hammeessaa jiraachuun dhaga'ame. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa gaafa waxabajjii 24 bara 2023 waraanni bilxiginnaa maqaa sakatta'iinsaan godina Walloo aanaa Dawwee Haarawaa ganda Uraanee Salaamaa irraa qonnaan bultoota siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'an waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun hidhaa jiraachuun himameera. Namoota hidhaman keessaa kan maqaan nu qaqqabe Yaasin Umaree, Aliyyii Yaasin, Usmaan Ahmad, Miiraa Mahammad, Musee Adam, Abduu Huseen Lubee kanneen jedhamanidha.
Qaamni Oromiyaa Walloon yeroo adda addaatti waraana Bilxiginnaa fi humnoota finxaaleeyyii faannoo jedhamanii haleelamaa akka jirtu ni beekama. Bulchiinsa magaalaa Ambootti balaa tiraafikaan lubbuun namoota 10 darbe. Waqtiin kun yeroo gannaa ta'uun wal qabatee yeroo hedduu balaa tiraafikaan kan nama saaxilu ta'uun ni beekama. Haaluma kanaan guyyaa har'aa jechuun gaafa waxabajjii 26 bara 2023 godina Shawaa Lixaa bulchiinsa magaalaa Amboo iddoo addaa Taltallee jedhamutti balaa konkolaataa mudatee lubbuun namoota 10 darbuun ibsame. Konkolaataan deddeebisa uummataa minibaasii 5L jedhamu magaalaa Amboo irraa gara Gudar imalaa ture. Konkolaataa wal harkisutti walitti bu'uun balaa suukkanneessaa qaqqabsiisuunis barameera. Kana malees yeroo ammaa kanatti namoonni 5 akka malee miidhamuun wal'aansarra akka jiran himame. Waraanni Bilxiginnaa gochaa sirnichaa jibbuun gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa jiru. Miseensonni waraana Bilxiginnaa gochaa sirnichaa jibbuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamuu akkaan jabeessanii itti fufanii jiraachuun dhaga'ame. Haaluma kanaan gaafa waxabajjii 24 bara 2023 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfillootti waraanni mootummaa paartii Bilxiginnaa raayyaa ittisa biyyaa jedhaman keessaa loltoonni 8 mooraa waraana Bilxiginnaa ganuun gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu isaanii odeessi gadaa miidiyaa neetwork qaqqabee addeesseera. Isaanis qawwee AKM Turkii tokko dachaatu 4 rasaasa 100 fi hidhannoo 5 qabachuun mooraa aanaa Anfilloo magaalaa Seertumirraa gara dirree qabsootti makamaniiru. Achuma aanaa Anfilloo mooraa magaalaa Ashiirraa gaafa waxabajjii 22 bara 2023 miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 3 snaayiperii qawwee dachaatu 2 rasaasa 400 fi hidhannoo 2 qabachuun waraana bilisummaa Oromootti makamanii jiru. Magaalaa Finfinneetti siidaan Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa eebbifame. Guyyaa kaleessaa gaafa waxabajjii 25 bara 2023 handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee iddoo addaa barteedhaan gaarmentii jedhamuun beekamutti siidaan Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa ijaaramaa ture bakka maatii fi jaallattoonni artii akkasumas qondaalonni garaa garaa jiranitti eebbifameera. Siidaa kanarratti barreeffamni Rabbi moo namumaa kan seera jallisee haati teenya takkaa maaltu addaan nu baasee qubee fi afaan Habashaatiin barreeffameera. Alii Birraa bakkalchaa artii Oromoo waggoota 50 oliif sodaa tokko malee diddaa, roorroo, duudhaa, seenaa fi eenyummaa Oromoo addunyaatti lallabaa ture mootii aartii Oromooti. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo hordofuuf toora YouTube keenyaa subscribe, like gochuun maatii ta'an hordofaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hanga sittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.